achuu isaaniitiif harka kannuu dhabuu isaaniitiif khawallootis harka kannuu dhabuu isaatiif eenyummaa isaa irratti eenyummaa rabbii irratti uume oromoo ta'ee argamuudhaaf akkasumatti islaama ta'ee lafa sanatti argamuu isaatiif waliigalaami rakkoon isaa kanuma lamaan qofa ha Falastiinis ha ummatni Gazaadha ummata xiqqaa ummata onnee guddoo qabu ummata xiqqaa garuu onneen isaanii guddoo ummanni Walloo ummata waa xiqqashoo garuu onneen isaanii guddoo waliigalaamiti rabbi subhanahu wa ta'ala ammallee injifannoo guddaa kennuufi itti aansuudhaan obboleeyyan keenya gaa asirratti osoo ummanni keenya beelaan dhumaa jiru osoo ummanni keenya lola keessa jiru osoo gaddaa fi gadoodoon nurraa hin dhaabbatiin yeroo hawaasni keenya deebi'ee maqaa wal balleessitan gizee argu hedduu gadda guddaatu na dhaggeeffama. Beekaan beekatti beekaa ta'uuf wallaalee wallaalaan wallaalaa ta'uuf wallaalee haalli argamaa jiru hedduudha namallee sodaachisa. Dhaloota keenya kana keessatti wanni argamaa jiru kan nama gaddisiisu kan nama salphachiisu. Wanni social media tuni akkuma gartee jirtutti osoo jirtu garuu yoo bu'aa hawaasaaf waan fayyadamu ittiin fayyadamuu hin dandeenye osoo wantoota hawaasa keessatti rakkoo fidan cinqii fidan lola fidan jibbaa fidan osoo irraa if qusanne yaada bareedaa jeetiin amana wantoota gara keessaatiin manguddummaadhaan xumuramuu danda'amu wantoota gara keessaatiin namni wal dubbisee dirree irratti taa'ee waliin haasee fixachuu danda'u gara social media fiddanii ummata soomana qabu soomana isaarraa burjaajeessuun ummata ibaadaa dhowwuun qiila waqaala asirratti gartee zamana shayxaanni hidhamee rasuuli sallallahu alayhi wasallam balbaltii azaabaa hundinuu cufamtee akka rasuuli sallallahu alayhi wasallam ibsanitti balballi jannataa 8 hundi banamtee barina innaawar ulamaan islaamaa inuma maal jaan namni hatta ramadaana keessa yoo du'e عذاب القبر اللي بر الراهيد على جرتي جانبر سبحان الله قطعتني عذابات اللين يرو نمني رمضان خيسة تدوي الرالا فتجان مالف بلبلتي عذابه هندي شوفا جرتي بلبلتي جنتها هندي بنا جرتي وبليسو باتيتنا رسول صلى الله عليه وسلم اتين سيغم مچيسي ودو غمچيس تودان رسول صلى الله عليه وسلم سيغم مچيسي سيغلامتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث بريدة خيستي جاءكم يعني إسنتي رفتجي باتي رمضان إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر ولو حديثني ضعيفة سن لكن مو حديث إبراء بريدة خيسة الرسول صلى الله عليه وسلم مالجي باتي رمضان رفتجي باتي رمضان رفتجرتي باتين خيستي قرتي بلبلي جنة بنمتو بلبلتي عذابا شفمتو واني شيطانا متاجب دون دي خيستي لمتو ولي قلامتي دوبا باتي اكنا قدوتنا تخيستي رسول ربي عليه الصلاة والسلام صحابة إساتين قمتشي ساتوري يومونو تيغرتي خيستي والاتقرب سنو خدوبي قندتي اللي قلتشنو تاتي أني ونينا قد يساوغيو مالف وان ركو هيسن كان أنفادا مالف ركو قندا غوتن مالف ركو غوسا غوتن مالف ركو سبا غوتن ركو كيسن كان أنفادا چما فتادا ركو ماتي أسرنو فدن ركو ilmaani rakkoo jaartii rakkoo abbaa rakkoo haadhaa rakkoo akhi obboleessoo
Saa feesbuukiin koortii islaamaati moo sooshaal miidiyaan kun koortii islaamaati moo maali sooshaal miidiyaan kun beektaati duraan dursee bar namni asirratti dhufee nama fadixaa baasu wallahi if fadixaa baasu jira dhaggeeffadhu dhiisaa jarana biitii seeraa heera qabdi manguddoo qabdi hayyoota qabdi zamana bar harree fi hayyoollee itti addaan wallaala keessa jira buleesoo ummata rabbiin harree dhafaa jeen isin hayyuu gootan asirratti nuti ummata rabbiin quraana keessatti harree dhafaa jeen hayyuu nu gootan sirra dhaggeeffadha ummata rabbiin quraana keessatti harreedha jeen nuti hayyuu goone asirratti ummata sadarkaan isaa rabbii fi diinii fi duniyaa kana keessatti rabbiin harreedha jee gabaase ati moo hayyuu naa goote asirratti obboleessu subhaanallah harree fi hayyuullee adda baafadha beekaa fi wallaala adda baafadha caalimaa fi darasaa adda baafadha beekaa fi nama dogoggoraan beekamte argatis adda baafadha fitnaa guddaan kana obboleessu namoota garagarii akka baandiraatti ol falniftanii gabbuusuun nu dhibaa jira of eeggannoo guddaa godha yeroon kun ji'a ramadaanaati yeroon kun yeroo namni gara rabbii deebi'ee lubbuu isaatti gamaggamu lubbuu isaatti qoratu lubbuu isaatti wanni jiru yeroon kun yeroo silaa obboleeyyan keenya kan wallootiif kabareejii guddaa kan nu qabnu futanii kabareejii dhuunfatti hin deebisina sababa laa guddaa beelaa fi lola keessa jiru lola beelaatii fi lola qawweetiin waxalamaa jiru dhaggeeffadhu obboleeyyan keenya kan walloodha kan lola gartee namaatii fi lola beelaatiin waxalamaa jiru ati kabareejii guddaa kana fuutee kabareejii dhuunfatti hin deebisin hawaasni guutuu addunyaarraa qalbiin rifattee garaa qulqulluun namuu rahmata rabbii qalbii keessa kaa'een waan qabu sumuun irraa haga gartee kumaantametti sadaqataa jira kana jidduutti dhuftanii danqaraa nutti hin uuminaa jarana danqaraa nutti hin ta'inaa waan rakkoo dhuunfaa qabdan achumatti manguddoo lafarra jirtu manguddoo biyya keessa jirtu manguddoon feesbuukii fi sooshaal miidiyaa tiktookii hin jirtu amani tana asirratti namni waa solvi hin godhu keessaani waa solvi godha malee lafarratti nurraa fixaa jirana kabareejii keenya kan xiyyeeffannaa walloodhaaf hannaa turre nurraa hin qabbaneessina dhimma walloodhaa hin qabbaneessina yoo ergama diinaa qabaattan malee yoo ergama diinaa qabaattan malee dhimma walloodhaa burjaajeessuudhaaf abaluu maallaqa nyaate abaluu maallaqa saame abaluu akkas ta'e jettanii rabbii sodaadha abboo afaan soomana qabuun rabbii sodaadha isin jechuu jira dhimma walloodhaa hagartee sooshaal miidiyaa irratti marsaa yaani bifa bareedaadhaan miidiyaan hundi wal jalaa qabee aktivistoonni hundi wal jalaa qabee sheekka wal jalaa qabanii qeesonni wal jalaa qabanii hayyoonni beektoonni aktivistoonni xiqqaa guddaan keenya namuu hirmaannaa guddaadhaan hojii biraa namuu dhaabee bifa bareedaan gaggeeffamaa jiru kana abboo balbala khayrii bantu ta'a malee balbala sharrii bantuun ta'ina rabbi sodaadhaati miskiina ummata rakkataa qe'ee isarratti saamamee ajjeefamee madeeffamee gariin hospitaalatti akkamamaa jiru gufuu itti taatanii deeggarsaa fi gargaarsa ummata keenyaaf barbaachisu danqaraatti hin ta'ina kabareejii isaan ammaan tana argataa jiran kanaaf gufuu hin ta'ina rabbi sodaadha namni rabbii beektan namni ani muslima laa ilaaha illallah hin jettan rabbi yoo beektan rakkoo dhuunfaa teessanii sooshaal miidiyaanitti ittiin fidina rabbi sodaadhaati diliin teenya tamataa keenyaatu nu rakkistee jirti hagamta baadhachuu dadhabnee jirra dilii namaa baadhannaa soomanaan abaluu hattuudha jettanii asirratti nu saaxiltan abaluu maariyyoota yaa akhi dilii teenyaa baadhachuu dadhabne obboleessoo
namarraa asirratti haasawanii wanni garteetiin soomanaa fi salaata keenya sadaqannuuf maali hagam takka rasuulli rabbi alayhi salaam maal jee bar ilma namaatiif ni gahaa jee bar azaaba seenuudhaaf waan biraa dalaguu baatu nama xiqqeessuun isaa qoftiin azaaba seenuudhaaf isaaf gahaadha jee rasuulli sallallahu alayhi wasallam namni tokko azaaba seenuudhaaf nama tokko xiqqeessuun isaa isaaf gahaadha jee azaaba seenuudhaaf zinaa dalaguu sin barbaachisu adeero farshoo dhuguu sin barbaachisu adeero azaaba seenuudhaaf shirkii dalaguu sin barbaachisu adeero nama xiqqeessuudhaaf ati azaaba seenuudhaaf siif gahaadha jee rasuulli sallallahu alayhi wasallam an yahqira akhaahu almuslim obboleessa isaa ija hamtuudhaan laaluun ija tuffiitiin laaluun funyaan itti ol dhaabee humna itti dhaaddatee obboleessaa xiqqeessuun obboleessaa foon isaa nyaachuun maqaa isaa xureessuun beekamtii isaatii fi ulfinaa fi kabajaa obboleessaa obboleettii balleessuun intala zinaan goone zinaa daleede jechuun gurbaa zinaan godhin zinaa godhe jaanii waan fedhellee yoo godhe keessaan osoo gorsuu danda'anii asirratti fidanii wal saaxiluun azaaba si geessuudhaaf gahaadha jee rasuulli sallam badii biraa heddummeessuu sin barbaachisu ati badii biraa heddummeessuu sin barbaachisu jee rasuulli sallam بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يا رسول الله المنا ما تكوف بدير شر جها رجي عذاب سين وراف أبريسات كيسون كفتين أبليتسات كيسون كفتين مالف جي رمضان قد داخنان مالف قرآن عذاباته ورباد دبليسو مالف تيلي عذاباته ورباد دبليسو يا بليتيتو مالف يرون أن القرآن كرو يرو سلا أن القرآن تكسو يرو سلا جاء خنا ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جاء خيستي قرتي قرآن خيستي بوفمي رسول ربي قرآن رتب بوفمي سون هل كان الرا جبريل القرآن مراجعة ولنقونا جي رسول ربي عليه السلام غير رسول رولين أن قرآن قرأ جبريل عليه السلام الرهين رجي فدجي خيرو أمني وان برا شاغل لي دابي قرآن التسجرجلو نعم أبلينكو قرأ ربي هادي بنو قرأ ربي هادي بنو وان منكرا قدا إفباتي منكرا قدا إفباتي إرادبتون شيكوتي تكيسو نامتي منكرا قدا وان منكرا قدا إفباتي سن barumsa amantii islaamaati sirrii dhaggeeffadha sheekootii xiqqeessuun jaamu sun fakkeenyaaf namni tokko aalimni guddaan dogoggora bid'aa yoo dalage dogoggora hawaasa gartee amma fakkeenyaaf waan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti argame keessatti maqaa nashiidaatiin ijoolleen teenya walitti qabamtee bifa walleetiin dargaggeessaa fi dubartiin akkasitti waliin makamee gaggeeffamuun sun irraa callisuun ta'u wanni akkasii dirree bahanii dubbatu barbaachisa isaan xiqqeessuudhaaf miti kun isaaniifillee qajeelcha maaliif wanni magaalaa irratti bade wanti gabaatti bade gabaa irratti sirreeffamuu qabdi wanni kun osoo waan dhuunfatti dhoysatti ta'e obboleeyyan sayyaamanii dhuunfumatti dubbisan jechuudha wanni kun waan gabaa irratti badeef gabayaa san irratti sirreessutu dirqama kanaafuu indogoggorina asirratti indogoggorina wantoota amma fakkeenyaaf ani haajoo fakkeenyaaf asirratti dhufeetiin hadiisa tokko dogoggaraa jennu hadiisa daciifa ta'e tokko ani sahiha jeetiin asirratti dubbadha hadiisa san keessaan na gorsanii natti himanii yoonii fi hadiisa san ani daciifummaa naa ibsanii ani gabbee sirreessuu dide sheekootiin biraa darasoonni biraa gabbahanii hadiisa san sahiha bakka sanitti obboleessa kan inni dogoggoree hadiisni immoo sahihin kana sun daciifaa jaanii sirreessuun na xiqqeessuudhaa miti waliigallaa miti masala nama gabbeetiin wantoota amantii keenya wal falleessu waa dalagaa jechuudha waliigallaa miti obboleeyyan kiyya gabbahanii aboo naasir bakka akkasiin dogoggoree sharia islaamaa keessatti akkanaan jiru jaanii yanarraa dubbatuun isaanii anaaf ulfina kabajaadha malee xiqqeenyaa miti maaliif yoo arraan tan obboleeyyan keenya nan sirreessin eenyu na sirreessa akkasi fudhatamuu qaba naam
على كل حال دبي تاتي مقالة دريد واخيستي افترسيسا والقبتي ارقميسان از ديبيني دبنا يجو